Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa farkaa qabnu kunooti. Lixa Oromiyaatti akka ajjeechaan buqqaatii fi saamichi finxaaleeyyii Faannoo Amhara uummata Oromoo irra ga'uuf gahee olaanaa taphataa akka jiran qondaalota mootummaa Itoophiyaan Oromoo ofiin jedhan ta'uu isaatu ibsame. Finxaaleeyyii Faannoo Amhara ofiin jettu faana caasaan isaanii gubbaa irraa hanga gadiitti sirnaan diriirfamee jira akka jedhan jiraattonni Lixa Oromiyaa. Godinoota Wallaggaa keessatti humna finxaaleeyyii Faannoo cimsuun lafti hangargamaa kan Amharaadha jechuun uummata Oromoo irratti daguuggaa raawwataa jiru jedhan. Imaana abboota isaanii nyaatanii kanneen aradantaa bubuutuun sobamanii qe'ee Oromoo gurgurataa jiran kunneen kanneen akka Biraanuu Fiqaaduu Hundee, Olaanii Dhinsaa, Dabaloo Zallaqaa fi caasota isaanii kaan ammoo ani Oromoodha jechaa Oromummaa isaanii sharafuun ergama finxaaleeyyii galmaan ga'uuf jecha dhamaa turanii fi jiran warra caasaa mootummaa keessa taa'ee kaayyoo finxaaleeyyii Faannoo kana milkeessuuf halkaniif guyyaa hojjetaa jiranidha jedha uummanni. Jarreen kunneen caaseffamni ijaarsa isaanii aanaa, godina, naannoo fi federaala keessa wal ijaaranii uummata keenya lafarraa daguugaa kan oolan kanneen akka bulchaa aanaa Giddaa Ayyaanaa Hunneenyaa Darajjee Tafarii, ijaarsa paartii aanaa Kiiramuu Daani'el Baayisaa Bayyanee, itti gaafatamaa raayyaa ittisa biyyaa godina Wallagga Bahaa Koorii 402 Konoleel Azzaanoo ka jedhaman ta'uu isaaniitti ibsame. Jarreen kunneen walitti hidhatanii uummata keenya irratti daguuggaa gaggeessaa jiru jechuun uummanni komii qabu ibsataa jira. Qaamonni kunneen kan Oromoo ta'ee aangoo sadarkaa godinaa fi onaatti qabu qarshii guddaa itti dhangalaasanii bituu jedhan. Caasaan isaanis bulchaa godinaa dabalatee hanga bulchaa gandaatti baay'ee gadi fagaatee akka jiru gabaasni kun akeeka. Akkuma beekamu qaamni hidhatee uummata kana qe'ee fi qabeenya irraa kan ajjeesuu fi buqqaasaa jiru qaama raayyaa ittisa biyyaa keessatti leenji'ee tooftaan ammoo meeshaa gurguddaa fudhatee bosona galee ta'us jiraattonni himatu. Qonnaan bultoota naannoo gammoojjii aanaa Kiiramuu fi Giddaa Ayyaanaa keessaa hojii qonnaa hojjetanitti hidhatanii kaayyoo lafti hangargamaa kan Amharaadha jedhuun uummata ajjeesaa fi buqqaasaa jiru jechuun komiin dhiyaateera. Uummanni Oromoo keessaa fi alaan rakkoo Lixa Oromiyaa kana kan hubatu ta'uu gabaasichi eereera. Qaamni raayyaa ittisa biyyaa hoogganu namoota sabaan Amhara ta'anii fi kaayyoo lafa hangargama jiru naannoo Amharaa jala galchuu yookaas ammoo liyyuu zoonii hundeessuuf amanamoo ta'an leenjisee meeshaa gurguddaa itti hidhee bosonatti ergaa akka jiru himameera. Akka sanaan Konoleel Azzaanoo raayyaa ittisa biyyaa sabaan Amhara ta'etu gara aanaatti ergaa jedhan. Namoonni aanaa irra jiran ammoo akkamitti akka isaan finxaaleeyyii Faannoo bosona jiranitti dabalaman haala mijeessu jechuun ibsame. Akkasitti humna raayyaa ittisa biyyaa keessatti leenji'een uummanni keenya qe'ee fi qabeenya isaa irratti ajjeefamaa kan lubbuun hafee ammoo buqqaatii yoom gara qe'ee isaatti akka deebi'u hin beekneef saaxilamaa jira jedhame. Finxaaleeyyii Faannoo Amhara ofiin jedhan kunneen ifatti meeshaalee gurguddaa kan hidhachiisaa turee fi jiru qaama caasaa mootummaa keessa jiru akka jedhan jiraattonni. Raayyaa ittisa biyyaas kan finxaaleeyyii Faannoo kun hin lolleef sababa walitti hidhata qabaniif ta'uu isaa gabaafameera. Akkuma kanas loojistikii guddaan isaan argataa jiran raayyaa ittisa biyyaa irraa akka ta'e gabaasichi ibseera. Caasaan godinoota Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa bulchaa jiranii fi caasota aanaa akka Kiiramuu, Giddaa Ayyaanaa, Amuruu, Jaardagaa Jaartee fi Abey Dongorootti lubbuu uummataa ifatti akka itti duulchisuun akka baalaatti harcaasisaa jiru jedhan. Mukanaan osoo jiruu yakkaa fi yakkamtoota miidiyaa hawaasaa fi miidiyaalee garaagaraan kanneen saaxilamaa jiran isintu saaxile jechuun ammas caasaan yakkamtootaa wal ijaaree jiru qeerroo fi uummata Oromoo naannichaatti roorrisaa akka jiru gabaasni kuneera. Akka kanaan yakka namoomaa finxaaleeyyii Faannoo Amhara ofiin jettuun Lixa Oromiyaa godinoota Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti gargaarsa caasaa bulchiinsaa fi waraana mootummaan raawwatameen wal qabatee yakka namoomaa saaxilame kana isintu saaxile jechuun mana irra deemanii uummata nagaa hidhaa akka jiranis jiraattonni komii qaban ibsataniiru. Maa irratti jiraattonni dhaamsa dhaammataniin uummanni Oromoo bal'aan keessaa fi alaan dhaabbilee mirga namoomaa fi miidiyaaleen dhiibbaa fi dhiittaa Lixa Oromiyaatti uummata irratti raawwatamaa jiruuf sagalee akka ta'an gaafatameera. Oduu keenya itti aanuun ejensiin Inerjii Atoomikii idil addunyaa teeknooloojii niwukileeraa kaayyoo nagaatiif fayyadamuuf tattaaffii Itoophiyaan eegaltee akka deeggaru ibse. Akka ibsa kanaatti Ministeerri Innoveeshinii fi Teeknooloojii Dr. Ballataa Mollaa, Daayiriktarri olaanaa ejensii annisaa Atoomikaa idil addunyaa Raafaayil Maariyaanoo dhimma buufata niwukileeraa Itoophiyaan ijaaruuf deemtu ilaalchisuun mari'ataniiru.
Qondaaltonni kunneen yaa'ii waliigalaa eejensii annisaa atoomika idil-addunyaa fulbaana 15 hanga 19tti Oostiriyaa fi Viennaatti gaggeeffamaa ture maddiitti marii kana taasifatan. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abey Ahmed jalqaba baatii fulbaanaa wayita hidha haaromsaa guddicha eebbisiisanitti biyyattiin annisaa niwukileeraa nageenya qofaaf oolu fayyadamuu akka barbaadduu fi yeroo dhiyootti kan eegalamu ta'uu ibsuun isaanii ni yaadatama. Dhimma niwukileeraa wal qabatu abbummaan kan hordofu eejensii annisaa atoomika idil-addunyaas sochii Itoophiyaan taasisaa jirtu kana irratti ministeerota aviyeeshinii fi teekinooloojii irraa ibsi argateera. Kanaanis akkaataa itti fayyadama sagantaa annisaa niwukileeraa Itoophiyaa karaa nagaa, deeggarsa dandeettii humna namaa fi dhimmoota biroo kanaan wal qabatu irratti marii taasisaniiru. Daayirektarri olaanaa eejensii annisaa atoomika idil-addunyaa Raafaa'el Maariyaanoo ejensichi Itoophiyaan annisaa niwukileeraa kaayyoo nageenyaaf qofa itti fayyadamuu akka deeggaru ministeerichaan mirkaneessan. Daayirektarichi dhimmoota kana waliin wal qabatan irratti muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abey Ahmed waliin mari'achuu isaanii eerameera. Ministeerri Innoveeshinii fi Teekinooloojii Itoophiyaa Dr. Ballataa Mollaa gama isaaniitiin Itoophiyaan sagantaalee annisaa niwukileeraa karaa nagaa dhugoomsuuf bu'uura ta'an hojiirra oolchuuf tattaaffii guddaa taasisaa jirtuuf tumsa ejensichaa itti fufiinsa qabu akka barbaadaneeran. Itoophiyaan sagantaalee annisaa niwukileeraa nagaa qabeessa ta'e hojiirra oolchuuf bu'uura kaa'aa jirti. Ijaarsa humna niwukileeraa biyyaalessaa biyyi keenya jalqabuuf jettu irratti ejensiin kun deeggarsa teeknikaa fi ceemsa beekumsaa akka nuuf taasisu gaafannaa jedhan. Daayirektarri eejensii atoomika idil-addunyaa Raafaa'el Maariyaanoo yeroo lama waa'ee annisaa niwukileeraa irratti ministeera muummee Itoophiyaa biyyi waliin haasa'aniiru. Annisaan niwukileeraa nageenyaaf oolu sochii ijaarsa annisaa niwukileeraa kaayyoo waraana alaa ta'eef gaggeeffamudha. Annisaan kun dameewwan akka qonnaa, fayyaa, elektirikii maddisiisuu fi kanneen biroo hedduu keessatti bal'inaan hojiirra oola. Yaa'iin waliigalaa kun dhimma niwukileeraa irratti waggaan kan taasifamu yoo ta'u, yaa'iin ejensichaa 64ffaan Vienna Oostiriyaatti tibbana fulbaana 15 hanga 19tti gaggeeffamaa jedhame. Oduu keenya birootiin naannoo Amhaaraa godina Walloo Kaabaatti hidhattoonni kaambii leenjii milishootaa irratti haleellaa raawwatanii yoo xiqqaate namoonni 39 ajjeefamuu kanneen ijaan argan dubbatan. Aangaawaan olaanaa godina Walloo Kaabaa kaambii leenjii milishaa irratti haleellaa raawwatu madda oduu kanaa BBC'tti himaniiru. Miidhaa dhaqqabee ilaalchisuun garuu odeeffannoo walitti qabaa jirra jedhan. Kaambii aanaa Abruu keessatti argamu kanarratti haleellaan kan raawwate akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 5 bara 2018 kibxatatti barii walkan sa'aatii 10 irraa eegalee ta'uu jiraattonni sadan mirkaneessaniiru. Kaambiin leenjii kun buufata jaarraa dhalattoonni Amhaaraa naannoo Oromiyaa irraa buqqa'an akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2015 eegalee bakka buufatan biraatti akka argamu ibsameera. Oduu itti aanee of harkaa qabnuun hidhattoonni nagaa Tigray 12 Affaaritti ji'a mana murtii utuu hin dhiyaatin hidhamuun himame. Hidhattoota naannoo Affaaritti argamanii fi kanneen waraanatti nageenya Tigray ofiin jedhan gidduutti walqoodinsi uumamu hordofuun hidhattoonni 12 baatii tokkoof ajaja mana murtii malee osoo murtiif hin dhiyaatin mana hidhaa keessa akka jiran dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights First ifoomse. Namoota hidhaman 12 keessaa 6 hidhattoota waraana nageenyaa Tigray kan ofiin jedhan ta'uu ibseera. Dhaabbanni Human Rights First jedhamu gabaasa qorannoo fulbaana 16 bara 2025 baaseen hidhattoonni humna Tigray irraa adda ba'anii naannoo Affaaritti gurmaa'anii turan hedduun isaanii murtii malee yeroo dheeraaf hidhamanii akka turan ibseera. Namoota 12 kana keessaa 6 gara buufata poolisii diree Samaraatti akka geeffaman gabaasni dhaabbatichaa kan agarsiisu yoo ta'u, Shawit Bitaawuu fi miseensonni biroo 5 naannawaa Dubtiitti hidhamanii akka jiran ibsuun waajjira poolisii Samaraattis ta'ee Dubtiitti akka seerri jedhutti mana murtiitti hin dhiyaanne jedhan. Hidhattoonni naannoo Dubtiitti hidhaman immoo waajjira poolisii naannichaan alatti hidhamaniiru jechuun kan hidhattoota waraana nageenya Tigray ofiin jedhan ta'uu isaa ibseera. Qaamota naannoo Affaar keessa jiran kan waraana nageenya Tigray ofiin jedhan namoota 6 naannichaan alatti hidhaman irratti itti gaafatamummaa fudhachaa akka jiran hubachiisuun furmaanni seeraa akka laatamu ni gaafannaa jedhan. Dhaabbatichi mootummaan naannoo Affaar hidhattoota hidhaman akka gadi lakkisuu fi yakkaayyoo shakkamanis mana murtiitti akka dhiyeessan waamicha dhiyeessee jira. Hidhamtoonni kunneen waajjira poolisii naannichaatti waan hidhamaniif miidhaa isaan irra ga'u kamiifuu naannichitti gaafatamaa ta'uu ibsuun furmaata seera qabeessa ta'e kennamuufi akka qabu akeekeera. Guraandhala bara 2025 qondaaltonni naannoo Tigray hooggantoota humna Tigray ofiin jedhan walga'ii guyyoota hedduuf gaggeeffameen booda ibsa baasaniin
bulchiinsi yeroo Tigray obbo Geetaachoo Raddaatiin durfamaa ture akka haaraatti akka ijaaramu murtoo dabarsuun isaanii ni yaadatama. Hooggantoonni tokko murtoo kana mormuun walga'icha dhiisanii ba'uun kan himame yoo ta'u, isaan keessaa Birgaadeer Jeneraal Gebremichael Bayyanaa naannolee Tigray fi Affaar keessatti adda waraanaa 4 qabu waraana dhuunfaa isaanii ijaarrachuu dubbatanii turuun ni yaadatama. Waggoota lamaan darban keessatti sababa walqoodinsa siyaasaatiin keessattuu mootummaa yeroo dhiibbaa siyaasaa fi loltoota aangoo akka gallakkisan erga godhamee booda walqoodinsi siyaasaa fi sarbiinsi mirga namoomaa akka ammaatee himameera. Akkasumas jiraattonni godina kibba ba'aa fi kibba naannichaa keessattuu kan maawonii fi carcar irra deddeebiin hooggansa bulchiinsa yeroo Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaan kadurfamu mormuun hiriira nagaa ba'aa turuun isaanii hubachiiseera. Haala rakkisaa kana keessatti hiriira nagaa fi mormiin taasifame lubbuu namaa galaafachuun jiraattota irratti miidhaa salphaa hanga cimaa geessuu beeksisuun warri akka kana raawwatan humnoota tikaa Tigray bulchiinsa yeroo Tigraayin bobbaafamanidha jedhe. Jiraattonni godina kibba Tigray magaalota adda addaa Maayicaa'uu dabalatee jijjiirama hooggansa tibbana bulchiinsa yeroo Tigray Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaan durfamu mormuun hiriira nagaa ba'aa akka turan miidiyaaleen naannichaa wabeeffachuun gabaasnee turre. Badii hidhattoonni Tigray naannoo Affaar keessa jiran raawwatan kamuu badii mootummaa federaalaa yookaan kan mootummaa naannoo Affaar goonee fudhanna jechuun bulchiinsi yeroo Tigray Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaan dubbachuun isaanii ni yaadatama. Oduu keenya itti aanuun namoonni kumaan lakkaa'aman hiriira ba'uun daawwannaa Tiraamp morman. Magaalaa Londanitti namoonni kumaan lakkaa'aman hiriira ba'uun daawwannaa Tiraamp taasise irratti mormii isaanii dhageessaniiru. Pirezidaantii US Doonaald Tiraamp yeroo lammataaf wayita UK daawwatan mormiin isaan mudatee ta'uu isaa ibsameera. Kan hordofee namoonni kumaatamaan lakkaa'aman addabaabayii magaalaa Londanitti ba'uun sagalee dhageessisaa turaniiru jedhan. Hiriirri kun maqaa Stop Trump Coalition jedhamuun moggaafamee jedhame. Quuqamtoota hawaasaa fi jaarmiyaalee qarqaarsa namoomaa 50 caalantu waliin qopheessan jechuun gabaafame. Wallifannaa sanyummaa irratti hundaa'ee morminu Tiraamp duraa dhaabbannu Israa'el hidhachiisuun haa ga'u dhaadannoowwan jedhan qabachuun hiriirtonni addabaabayiitti ba'uun sagalee isaanii dhageessisaa turuu miidiyaaleen gabaasaniiru. Tiraamp bara 2019 wayita yeroo jalqabaaf UK daawwatanis mormiin isaa mudatee turuu maddi oduu kanaaf BBC'n gabaaseera. Egaa dhaggeeffattoota Kello miidiyaa odeeffannoon of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii hafe waliin turtii gaarii.